Hunda duraan dursee maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin nagaan nagaarra caalu nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Obboloota kiyyaa biyya keessa biyya alaarratti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan nagaarra caalu nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti. Waaqayyo gooftaadhaaf galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Nagaa guutuu nagaarraa afaan qaba. Nagaa guutuu nagaarraa afaan qabdan abdiif amantii guddaan qaba. Baga jaalala Waaqayyoo ayyaana gooftaa Yesus Kiristoosiin eeggamtan isaatiif jiruu kana keessan isiniin jechuun jaaladhaa saba Waaqayyoo. Egaa baga ayyaana gooftaa jaalala Waaqayyootiin eeggamtanii baga dhaloota gooftaa Yesus Kiristoos geessan isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa guyyaan kun guyyaa gammachuudha. Guyyaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee yookaanis immoo biyya lafaa kanarratti foon uffatee dallaa horii keessatti nuuf dhalateedha jechuudha. Egaa obboloota koo baga guyyaa kana geessan isiniin jechuun jaaladha. Ani guyyaa kana ga'uutti baay'ee guddaa tokko Waaqayyo galateeffadha. Maaliif baroota darbe dhaloonni baay'een bara darbe jiraatanii bara nammoo kan hin jirre baay'ee isaanii jiru waan ta'eef nuti immoo baroota keessatti haala hunduma keessatti gargaaramnee ayyaana Waaqayyootiin eeggamne bara haaraa kana arguu keenyatti baay'ee tokko Waaqayyo guddaan galateeffadha. Isinis baga dhalachuu gooftaa Yesus Kiristoos nagaadhaan geessan isiniin jechuun jaaladha. Obboloota koo ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana milkii, ayyaana gammachuu, ayyaana badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Egaa Yesus Kiristoos nuuf dhalateera. Baga gammaddan isiniin jechuun jaaladha. Anis immoo yeroo kanatti walaloo gabaabduu tokko waa'ee Yesus Kiristoos nuuf dhalachuusaa walaloo gabaabduu tokko yeroo qabadhee fuula keessan duratti argamutti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Isinis walaloo koo gammachuudhaan akka naaf dhaggeeffattan abdiif amantii guddaan qaba. Egaa asumarraan gara kutaa walaloo kootiin isiniif darba jechuudha. Egaa gabaabumatti gara kutaa walaloo kootiin darbaa. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin walaloo koo isiniif hin dubbisa. Innis akkas jedha. Eenyutu dhaloota rakkateef, eenyu dhaloota rakkateef kan dhaloota rakkate kanaaf eenyu furmaata kan laatu warroota umaan qabneef eenyu wanta gaarii kan yaadu warra itti dukkanaa'e eenyu kan bariisisu haadha hiyyeessaatiifoo eenyu kan yaaduu fi haadha hiyyeessaatiif eenyu kan yaadu jettaniin booyinaa Yesus dhalateera fayyisaan biyya lafaa furmaanni addunyaa dhaloonni hundumtuu dhagaa dhageessisa. Fayyisaan dhalateera Beetaalemitti gammadaa ililchaa maaloo sirritti gammadaa ililchaa maaloo sirritti. Mootiin dhalateera mandara Daawit keessatti lubbuun dhiphatte isaan furmaata argatti. Lubbuun dhiphatte isaan furmaata argatti. Hundumtuu gammadaa ililchaa faarfadhaa. Si'achi hin jiru boo'ichiif siqiqiin. Si'achi hin jiru boo'ichiif siqiqiin. Gammadaa yaa saba Waaqayyoo Yesus nuuf dhalateera afeera leeyyoon. Yesus nuuf dhalateera afeera leeyyoon. Koottaa hin gammannaa dhalachuu mootichaa foon keenya uffatee nu baase dukkanichaa. Foon uffatee nu baase dukkanichaa. Isaayyaas raajichaa dursee kan dubbate magaalaa Daawititti fayyisaan dhalate. Magaalaa Daawit keessatti fayyisaan nuuf dhalate. Tiksii tokkos ni kennaa dhaqaa dubbifadhaa jecha macaafichaa sirritti hubadhaa. Jecha macaafichaa sirritti hubadhaa. Macaafa Luqaasii boqonnaa 2:10-11 dhaqaa dubbifadhaa jecha macaafichaa seeraan qalbeeffadhaa. Jecha macaafichaa seeraan qayyabadhaa. Anis isiniin dubbisaa xiqqoo na caqasaa. Anis isiniin dubbisaa xiqqoo na caqasaa. Ergamichi garuu hin sodaatinaa kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinittan himawoo kunoo saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara Daawit keessatti har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos gooftichaa.
Baga gammaddanii Yesuus dhalateera faayisaan keessanii baga gammaddanii Yesuus dhalateera faayisaan keessanii warratti dukkanaa'e isa kan bariisisu warra homaan qabneef isa kan yaaduu fi warri rakkattanii warri dhiphattanii warri gadditanii hundumti keessanii gammada Yesuus dhalateera mootiin bara bara Yesuus dhalateera mootiin bara bara hundumtuu ililcha gammada yaa nama hundumtuu ililcha gammada yaa nama seenaan keenya hundumtuu isaan jijjiirama seenaan keenya hundumtuu isaan jijjiirama mucaan nuuf dhalatee maqaansaa gorsaa dinqiidha abbaa bara bara rakkoon keenya hundumtuu isaan in furama rakkoon keenya hundumtuu isaan in furama inni Elshaadaayidha isa hundumaa kan danda'u mootota jiran keessaa illee eenyummaa isaan ga'u mootota jiran keessaa illee eenyummaa isaan ga'u Garbeeliitu dubbatee fuula Waaqayyoo dura dhaabbatee nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii jedhee Maariyaamii nagaa gaafatee Maariyaam nagaa kana yommuu dhageessu yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee ishiin of gaafatte kun maal jechuudha jettee ishiinis of gaafatte yommuu ergamichi ishiitti dubbatee yaa Maariyaamii Waaqayyo biraa ayyaana argattetta hin sodaatin kunoo in ulfoofta ilmas indeessaa maqaa isaa Yesuus jettee in moggaasta maqaa isaa Yesuus jettee in moggaasta inni guddaa in ta'aa ilma abbaas jedhamee hin waamamaa Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilee isaa Daawiti in kennaafi mana Yaaqoob irrattis bara baraan in mo'a mana Yaaqoob irrattis bara baraan in mo'a barri mootummaa isaa dhuma hin qabu barri mootummaa isaa dhuma hin qabu jedheetu dubbate ergamaa Waaqayyoo jedheetu dubbate ergamaa Waaqayyoo Addaam lammaffaa taatee bilisa nu baaftee ergamaan garbeelii misraachoo labsee hafuura qulqulluun Maariyaam ulfoofte ati yaa Maariyaam akkam eebbifamte Waaqa uumaa kee kan garaatti baatte dacheen osoo hin uumamiin gooftichi si filate ergamoota samiisi ati in caalta sanyii Addaam hundaaf ati haadha taata samiirraa bu'ee sagaleen nama ta'ee ilmaan namaa hundumaaf fayyinatu ta'e Waaqayyo foon uffatee dallaa loonii keessatti faayisaan nuuf dhalate Waaqayyos foon uffatee dallaa loon keessattis faayisaan nuuf dhalate Egaa walaloo koo goolabuuf ka'eeraa xiqsii tokko isinii kennaa dhaqaa dubbifadhaa jecha macaafichaa seeraan hubadhaa jecha macaafichaa seeraan qalbeeffadhaa Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 dhaqaa dubbifadhaa anis isiniin dubbisaa xiqqoo na caqasaa mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaa irra jira maqaan isaa gorsaa dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara bara hangafa nagaa in jedhama jedha Yesuus nuuf dhalateera yeroo gaarii turtii gaarii isiniif haa ta'u